Barataan kamiyyuu qabxii bareedaa fiduu barbaada. Garuu rakkoon jiru barattoonni tokko tokko dubbisuuf kitaaba ijumaan arguun barbaadan. Barattoonni tokko tokko ammoo akkuma kitaaba dubbisuuf bananiin akka nama araada wayii qabu hamuummachuu malee kitaaba ijaan hin argan. Sana booda kitaaba cufuun gara riibaa yookaan gara bilbilaa, tiiktaakii, inistaagiraamii, yuutuubii akkasumas FB irraa kaapshinii, koomentii yookaan istoorii garaagaraa osoo dubbisanuu sa'aatii 2 fi isaa ol gubanii bahu. Har'a viidiyoo kanaan akkamittiin akka araada dubbisaaf qabsiisuu dandeessan isinittan agarsiisa. Kanas osoo hin dhiphisin akkasumas dirqii tokko malee waan salphaa gammachuudhaan gochuu dandeessanidha. Kunis F.L.A.M.E jedhama. Viidiyoon kun daayireektilii akka foormulaatti waan itti fayyadamtanidha. Jechi F.L.A.M.E jedhu kun tokkoon qubee as keessa jiranii hiika mataa isaanii qabu. Qubeen jalqabaa F forget the rule. Sababni jalqabaa barattoonni baay'een dubbisa jibbaniif seerota tokko tokko hordofuudha. Seera mana barumsaa, kan hiriyaa keessanii, maatii keessanii yookaan kan namoota naannoo keessanii hordofuudha. Fakkeenyaaf manni barumsaa kitaaba kana sa'aatii akkasiitti haala akkasiitiin hanga fuula agasiitti dubbisuu qabda. Sana yoon taane ni kufta jedhu. Kuni ammoo dubbisuu osoo hin taane akka waan dirqamaan gochaa jirtaniitti yookaan gochaa fedhii malee ta'e isinitti dhaga'amuu danda'a. Sammuu keenya ammoo ni beektu hojii dirqamaan dalaguu irratti gammachuu baay'ee hin qabu. Kana malees seerota hiriyoonni yookaan namoonni naannoo keessanii itti fayyadaman isinis itti fayyadamuuf dirqama tokkollee hin qabdan. Itti fayyadamtanii yoo isiniif hojjeta ta'e ishoo itti fayyadamuu dandeessu yookaan garuu itti fayyadamuuf dirqama tokkollee hin qabdan. Seera mataa keessanii baafachuun haala qo'annaa keessan, yeroo keessanii fi inerjii keessan ittiin kontirool gochuu dandeessu. Kanaaf jaalala dubbisaaf qabsiisuuf inni jalqabaa isa kanadha. Seerota sammuu keessan hojiirra oolchuu hin dandeenye guutumatti dagachuu yookaan itti fayyadamuuf waliin rakkachuu dhiisuudha. Kanaaf ammoo F.L.A.M.E fayyadamtu. F formaata. Waan dubbisuu barbaaddan kamiyyuu dubbisuuf kitaaba qofarraa dubbisuu qabdu seerri jedhu tokkollee hin jiru. Sababa adda addaa irraa kan ka'e jalqaba kitaaba irraa dubbisuu yoo isin nuffisiise shortinootii, bilbilaan PDF yookaan PPT, samaraayizii, odiyoo buukii yookaan bifa viidiyoon ilaaluu dandeessu. Haala kanaan sammuu keessan ni fudhata taanaan maaltu sana waliin isin dhiphise? Kallattumaan gara kitaaba dubbisuutti deemurra waa'ee toopikii sanaa hiinti wayii argattan yeroo kitaaba sana dubbisuuf jettan sammuun keessan sirriitti banama. Arri ruutiin guyyaatti sa'aatii haganaa dubbisuun qaba jechuu dhiisi. Suni soba sammuun kee duruu jibbuudha. Akkas gochuurra haga dandeessu dubbisi. Kaayyoon keenya sammuun keenya yeroo dheeraaf akka dubbisu taasisuu waan ta'eef yookaan fedhii dubbisaaf qabsiisuu waan ta'eef al tokkotti peejii muraasa yookaan aayidiyaa toopikii tokko hubannaan gahaadha. Marsaa itti aanus haaluma sanaan suutan babal'isaa deemtu. Suutan yeroon jedhu garmalee akka hin barfanne yeroo keessan irratti hundaa'a. Sana booda konsistaansiin jiraannaan waan sana gara miira ho'aatti jijjiiruu dandeessu. Environment waan dubbistanii fi haalli ittiin dubbistan akkuma jirutti ta'ee iddoon itti dubbistanis baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf siree irratti dubbisuun rafuuf, laabrarii keessatti dubbisuun muguuf, kilaasii waca qabu keessatti dubbisuun jeeqamuuf nama saaxiluu danda'a. Kanaaf iddoo dubbisan mijataa ta'e filachuu qabdu. Iddoo magariisaa, lafa waca hin qabne, halkan yookaan gara barii yaaluu, gaaddisa manaa jalatti dubbisuuf yaala. Sammuun keessan kana dura fedhii dubbisaa dhabullee iddoo dubbisan mijataa ta'e yoo argate hanga ta'e tokko dubbisuuf kaka'umsa ni qabaata. Kan itti aanu eksperimentiidha. Yeroo dubbistan itti gammadaa dubbisuuf isteedii teeknikii sammuu keessa waliin adeemu filachuun waan wal lama gaafachiisu miti. Akkasumas wanta gara oliitti dubbachaa turre hojiirra oolchuuf isteedii teeknikiin baay'ee barbaachisaadha. Isteedii teeknikiin kun ammoo kanan itti fayyadamu yookaan kan hiriyaan keessan itti fayyadamtan dirqama ta'uu qabu. Ta'uus danda'a, dhiisuus danda'a. Suni waan yaaliidhaan argattanidha. Akkuma beekamu isteedii teeknikii baay'eetu jira. Isaan keessa kan yeroo keessanii fi sammuu keessa waliin wal simatu filachuun yaaluudha. Tokko yoo isin dide kan biraatu hojjeta waan ta'eef waan isa isiniif ta'u yoo argattan dubbisa akka geemitti ilaaluu dandeessu. Gara F.L.A.M.E yoo deebinu qubeen itti aanu L-dha. Lean into laziness. Dadhabbina keessanitti hirkachuun sammuu keessanitti fayyadamu. Dadhabbina keessan waliin face to face fight gochuurra yoo isiniif danda'ame dadhabbina keessanitti hirkachuun sammuu keessan to'achuuf yaala. Fakkeenyaaf yeroo hundaa hirriibni sirra keessa yoo ta'e xiqqoo dubbisiin hirriiba koo seerarrafa jechuun of amansiisuu akkasumas araada bunaa yookaan shaayii qabaattan sana fayyadamuun gara dubbisaa deebi'uu. Kana malees ammoo taayimii dheeraa bilbila keessan irratti dabarsitu yoo ta'e toopikii kana hubaddeen bilbila koo seeraan taa'ee fayyadama jechuun of amansiisuu. Akkasumas immoo yoo isiniif danda'ame nyaata keessi keessa fedhu wayii yoo fayyadamtan baay'ee filatamaadha. Sammuun keenya wantoota dhumarra badhaasa qaban diddaa tokko malee gammachuudhaan dalaga. Inni kun ammoo yeroon booda gara habiititti jijjiiramuu danda'a. Yeroo sani kan wanti dinqii uumamu. Haala kanaan dadhabbina keessanitti fayyadamuun sammuu keessan to'achuu dandeessu. Inni itti aanu audio book. Sammuun keenya odeeffannoon akkamitti akka seenu dhimma ittiin qabu. Akka seenu qofa barbaada. Toopikii tokko viidiyoo ilaaluun ni hubata taanaan seerri kitaaba qofa dubbisi jedhu eessa jira? Sirriittuu viidiyoo yeroo ilaaltan afaan beektanii fi ibsa dabalataa waliin waan ta'eef sirriitti hubachuu dandeessu. Sana booda yeroo iddoo sana kitaaba irraa dubbisuuf yaaltan sammuun keessan akka duraa kitaaba sana hin jibbu. Viidiyoo irraa hamma ta'e tokko hubate waan ta'eef ibsa dabalataatiif waan dubbisuuf salphisee ilaala. Kun ammoo kitaaba sana akka onnattan isin kakaasa. Haala kanaan gara kitaaba dubbisuutti seenuu dandeessu.
M mood matching. Barattoonni baay'een dubbisuu waan qabaniif callisanii dubbisu malee tasumaa miira isaanii hin hordofan. Yeroo aartan dubbisuun sammuu fedhii waan hin qabneef akka jibbitan isin taasisa. Yeroo dadhabdan dubbisuunis rakkoo qaba. Yeroo sana sammuun boqonnaa waan barbaaduuf gammachuudhaan tasumaa dubbisuu hin dandeessan. Kun immoo gara istirasii isin geessa. Istirasii keessa yeroo jirtanis dubbisuuf yaaluun waan hin yaaddamnedha. Sa'aatii sanatti sammuun rakkoo sana akkamittiin akka furuu danda'u xinxaala malee dubbisaaf tasumaa iddoo hin qabu. Kanaaf yeroo aartan, yeroo dadhabdanii fi istirasii keessa yeroo jirtan dubbisuun sammuu keessaniif tasumaa saatisfaakshinii kennuuf. Kun ammoo miirri keessan akka wal dhabu taasisa. Akkasumas caalaatti akka dubbisa jibbitan isin taasisa. Kana sirreessuuf ammoo MAP yookaan MAP meetidii fayyadamuu dandeessu. Meetidiin kunis sammuu keessan walii galtanii dubbisuuf baay'ee isin gargaara. M mood yookaan miira. Kitaaba yookaan koorsii dubbisuu barbaaddan sana miira keessa wal simsiisuuf dubbisuuf yaala. Ni dadhabda yoo ta'e waan dadhabbii sana balleessu gochuu. Aarii yookaan dhiphinni wayii isin qunname waan isa sana isin dagachiisu raawwachuu. Jalqaba miira keessa sirreessuu, sana booda gara dubbisaa imaluu. Access dandeettii yookaan mala waa tokko bira ga'uuf nama gargaaru. Sammuun keenya waan salphisee ilaaluu danda'u dubbisuu jaalata. Fakkeenyaaf barattoonni baay'een maatisii ni sodaatu. Sanarraa kan ka'e osuma hin dubbisin cimaadha jedhanii irra darbu. Tarii koorsiin kun dubbifamee kan hubatamu ta'uu danda'a. Barataa dubbiseef ni hubatamas. Isaan garuu akka cimaa ta'eef amansiisaniiru. Kanarraa kan ka'e yaalumaaf illee hin dubbisan. Kanaaf waan kamiyyuu cimsitanii hin ilaalina. Inni biraa ofirraa fageessuudha. Yeroo hundaa koorsii tokko qofa hin dubbisina. Yoo danda'ame karoora qo'annaa qabaachuun filatamaadha. Yookaan ammoo haaluma sammuu keessan dubbisuu barbaaduun dubbisa. Pairing dubbisa gammachuu waliin wal qabsiisuu. Jalqaba irratti gara dubbisaa seenuun isin nuffisiisa yoo ta'e buna yookaan shaayii fayyadamuu, muuziqaa yookaan faarfannaa dhaggeeffachaa dubbisuu, yeroo sammuun dubbisa fedhu haala mijeeffachuun dubbisuu, yoo isiniif danda'ame nyaata keessi keessan barbaadu fayyadamuun dubbisuuf faan baay'ee filatamaadha. Yeroo kana sammuun dubbisa badhaasa waliin wal qabsiisuu jalqaba. Yeroo muraasa booda dubbisuun mataan isaa akka badhaasatti sammuutti dhaga'amuu danda'a. Gara F.L.A.M.E meetidii yoo deebinu qubeennumaa eedha. Escape intentionally itti yaadanii irra darbu. Dogoggora guddaa barattoonni baay'een dalagan ni beektu. Kilaasitti darbuuf qofa dubbisuu. Of course kunis baay'ee barbaachisaadha. Garuu immoo sanarratti dabaluun beekumsaaf yeroo dubbisuu eegaltan, aayidiyaa hubachuuf yeroo dubbisuu eegaltan, akkasumas gara fuulduraan fayyaduu danda'a jettanii keessa keessanii of kennuu yeroo dubbisuu eegaltan dhugaan isinitti osoo hin beekin fedhii dubbisaa horachaa deemtu. Baay'een keenya haayiskuulii keessatti koorsiiwwan tokko akkuma qoosatti bira dabarra. Fakkeenyaaf ani mataan koo yeroon haayiskuulii baradhutti koorsii kana miidii fi faayinaal isaa akkuma ta'etti ofirraa xumure sana booda eessatti wal argina jedheen akkuma qoosatti bira darbe. Gibbii erga seenee boodas garuu narraa nafne achitti na eege. Hagan achitti itti qoose inni immoo dabaree isaa asitti natti qoose. Silaa kanaan achitti hubachuu qabu takka jedheen koorsii sana of duuba deebi'ee seeraan dubbisuu eegale. Icciitiin kun osoo yeroo sana naaf galeera ta'e aarsan ani kaffalu baay'ee xiqqaa ture. Kanaaf isinis kilaasitti darbuu qofan dubbisina. Waa hubachuu fi tarii kilaasitti aanu keessatti na barbaachisuu danda'a jettanii yeroo dubbisuu eegaltan fedhiin dubbisuu keessa keessanitti uumamuu eegala. Dhugaa dubbachuuf barattoonni baay'een dubbisa irratti dadhaboo ta'anii osoo hin taane kan dubbisa jibban. Karaa isaan ittiin dubbisantu dubbisaa akka jibban isaan taasise. F.L.A.M.E meetidii fayyadamuudhaan garuu sana jijjiiruun ni danda'ama. Isan isinitti meekan akkuma isinitti meetti hojiirra oolchinaan gaaf tokko jibbisiin kitaaba dubbisuuf qabdan kun guutumatti baduun akkuma barataa ka'anii keessa keessanii yookaan gammachuudhaan kitaaba dubbisuu dandeessu. Waa maraafuu annaan boonnan ture. Sagantaan irraaf qabadhes kana fakkaata ture. Viidiyoon kun yoo isinitti tole immoo laayikii tuquun na beeksisa. Yaada keessan immoo koomantii irra naaf kaa'a. Sagantaa torbee biraatiin hanga walitti deebinutti torbee ajaa'ibaa qabaadha.